Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kana irras barnoota faayitanii afaan Oromoo kutaatti aanu qabannee walitti deebineeti jirra. Kanarra waliin ilaallu faankishiniiti jechuudha. Faankishiniin akkuma beekamu faayitanii keessatti kan block of code tokko qabaachuudhaan faankishiniis block of organized reusable code that is used to perform single or related action jechuudha. Block of organized fi reusable jechuudha. Koodota walitti qindaa'anii fi irra deddeebiidhaan kan nuti fayyadamnu kan dhimma tokkoof itti bahanu jechuudha yookaan hojiilee wal fakkaatan kan hojjetan jechuudha. Functions provide better modularity for application. Fakkeenyaaf appilikeeshinoota yookaan kalaqnu taate functionii fayyadamuun baay'ee isa baheessa jechuudha. Maaliif yoo jenne moduulii garaagaraa of keessatti qabachuudhaan dhimma silaa koodii baay'ee fudhachuudhaan sarara baay'eeftu haala salphaa ta'een iddoo tokkotti walitti fiduudhaan high degree of code of reusing koodii san irra deddeebinee mala fayyadamuu kan nu dandeessu jechuudha. Kuma Python gives you many built-in functionidha. Functiononni kun gosa lama jira, built-in function kan jedhamuu fi function user defined function kan jennu jechuudha. Built-in functionin fakkeenyaaf Pythoniin mataa isaatiif kan of keessaa qabu jechuudha. User functionin ammoo functionii kan useriin sun itti fayyadama dhimma isaatiif jecha kan create godhu jechuudha. Defining function fakkeenyaaf yoo kan ilaallu ta'e functionii tokko yeroo takka illee define godhuudhaaf div keyword div jedhamuun kan jalqabu jechuudha. Jalqaba isaarratti functionin tokko define ta'uudhaaf keyword div jedhamu kan of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Egasii any input parameter kaninaaf kana jechuun maqaa functionii keenya saniif maqaa isa barbaanne kan nuuf dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf syntax isaa yoo kan ilaallu taasisetti div jenneet function egasii parameteriidha. Parameteriin kun isa nuti kennineefidha. Function name illee kan nuti kennineef function name function isa barbaanne maqaa isa barbaanne kan nuuf dandeenya. Parameteriin ammoo parameteroota keenya irratti hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nuyi parameterii tokko kan jedhamu lama kan jedhamu sadii kan jedhamu kan jedhu isa example keessatti bal'inaan kan ilaallu jechuudha. Ammoo kan nuti beeknu functionii yeroo tokko illee kan define ta'uun div functionii keyword jedhamu durfame jechuudha. Div keyword jedhamu ni durfame egasii function name egasii parameteriitu itti aane jechuudha. Parameteriin iddoo kanatti yoo parameteris kan nu dandeenya kennuus dhabuu dandeenya jechuudha. Ammoo function name dirqama yeroo takka illee achi keessatti kan nuti barreessinu immoo koodii barbaanne san isa wanta silaa dhimma nuti hojjechuu barbaanne san function san keessatti hojjenna jechuudha. Functioniin koodii baay'ee ta'e sarara muraasa keessatti hojjechuu fi koodii keessatti jiru san irra deddeebinee fayyadamuudhaaf kan nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkeenya tokko yoo hawwanii ilaallu div jennee asitti print me kan jedhu kuni function name dha jechuudha. Kan nuti kennineef achi keessatti string kan jedhamu argument tokko fudhatee jira. str inni jedhu kun argument tokko jechuudha. Yoo kan isinitti mul'atu fakkeenyaaf kanatti ol guddisine print me kan jedhu kun maqaa functionii yoo ta'u str kan jedhu kun ammoo variable dha. Kana jechuun parameterii dha jechuudha. Parameterii yookaan argumentii jaamanne kun isa kana isa arganna yeroo functionii call goonu function akkamitti call ta'a kan jedhu kan wani ilaalla jechuudha. Yeroo functionii call goonu kan nuuf jechuudha. Egasii this printing kun amma stringii nuyi kenninuufidha. Stringiin kun itti fayyadama keenya irratti hundaa'e haala nuti silaa kennuuf barbaanne san irratti hundaa'e jechuudha. Amma print str jennee jira. Str kana print godhe jechuudha. Egasii return jenneeni. Functionii kana ammoo functionii create goone qofaaf output argachuu dandeenyu. Output argachuudhaaf functionii kana call godhuu qabna jechuudha. Malli ittiin functionii kana call goonu function calling jedhama. Function calling is defining function only gives it its name. Function define godhuun div jennee print me yoo jennu ammaatti function definition jedhama jechuudha. Specify the parameters that are to be included in the function structure the block of the code. Kana jechuun parameteroota keessa jiranii fi structure blockii of function keessa jiran san kan ibsudha jechuudha. Erga once the basic structure of the function is finalized, erga functionii kana create goone xumurree booda you can execute it by calling it from another function. Functionii kana execute gochuudhaaf functionii kan dirqama call godhuu qabna jechuudha. Directly from Python prompt. Functionii biraa keessa dhaabbanne yookaan ammoo directly idduma inni jiru kanatti call godhuudhaan functionii kan execute godhuu dandeenya jechuudha. Amma gara sheelitti deemuudhaan fakkeenya isa kana run godhee kan inni isinitti ergisu jechuudha. Python shell irra dhufuudhaan fakkeenyaaf ammaasitti x equals to jennee jira div jenneetti fan inni jedhamu kun amma maqaa functioniiti jechuudha. Functioniin amma keyword yeroo tokko illee Python keessatti kanatti haala kanaan diimatee kan ta'u jechuudha. Function name ammoo haala kanaan biluu fakkaatee ta'a jechuudha. Amma function blockii kana keessa kan jiru immoo print hello Python, x jennee jira.
achi kun amma function name dha. As keessatti immoo parameetrii tokko illee hin kenneef nuyi eegasii print hello python jenneen function kana keessa seennee jechuudha. Yeroo kana hello python fi exceed arganne jechuudha outputiin keenya. Kana jechuun fun jennee yoo ammaan tana faniin outputii keenya isa nuti sila call godhuu barbaannu sana jechuudha. Fun yoo jennuun ammaasitti function calling jedhamanni kun immoo function declaration jedhama asirraa ammaasitti immoo function calling function kana call godhaa jirra jechuudha. Isa kana rangoon yoo amma fakkeenyaaf waan inni baasu kan nu ilaallu taate kan hello python tu kan jiru kan jechuudha. Sababni isaaf jalqaba function create goone eegasii function create goone kana achi keessatti koodii barbaannu san galchine manuti print hello python kana qofa miti. Fakkeenyaaf formulaa rectangle dha asitti amma fakkeenyaaf yookaan rectangle hojjechuu barbaannu taate rec jennee asitti rectanglein parameetroota meeqa fudhata? Parameetroota lama fudhata. A fi B dha jechuudha. A times B dha. Kana jechuun print A times B jechuun fakkeenyaaf rectangle jennee fudhannee functionin kun div functionii div jenneet rec jechuun rectangle dha. Maqaa nuti rectangle functionii saniif kenninu jechuudha. A fi B kenninaa fi print A times B. Kana jechuun eenyu nu baasanne kuni width times height jennee fudhanne fakkeenyaaf A width jennee B height jennee fudhanne bal'ina rectangle sanii nu kenne jechuudha. Kanaaf asitti amma fan osoo hin taane kan nuti waamee qabnu rec ta'uu qaba jechuudha. Rec jenneet eegasii value A fi B dha kan nuti amma asitti dirqama. Inni jalqabaa sun parameetrii tokko illee hin qabu. Kun amma parameetrii lama qaba. Saniif parameetrii lameen san dirqama kennuuf qabna jechuudha. Fakkeenyaaf osoo parameetrii hin kennine amma yoo kan rangoonee ilaallu ta'e maal nuun jaa error nu baasa jechuudha. Akkam jaa rec takes exactly to argument 0 is given. Rec function jedhamu kun argumentii lama barbaadaa jira. Garuu kan nuti kennineef 0 dha jechuudha. Kanaaf argumentii lama nuti dirqama kan nu qabna jechuudha. For 3 yoo kennee fakkeenyaaf widthin keenya 4 heightin keenya 3 jechuudha. Isaan kana fakkeenyaaf yoo kan kennineef n for b keenya 3 jechuudha. Yoo kan rangoonee ilaallu taate 12 argan. Print A times B waan jenneef function kana call godhaa jirra jechuudha. Fakkeenya isa biraa fakkeenyaaf yoo kan waliin ilaallu taate div my function jedhama kun B, C fi D dha kenname parameetiriin keenya outputiin nuti barbaannu immoo print B plus C plus D dha. Outputiin nuti argachuu barbaannu jechuudha. B plus C plus D dha. Jalqaba irratti my fun jenneet function kana create goonee jirra. Eegasii koodii isa keessatti barreessinee jirra. Nu amma function kana irra deddeebinee call godhuudhaan output isaa garaagarummaa isaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. My fun kan jiru ammaasitti 5 3 4 dha. 5in B bakka bu'a, 3in C bakka bu'a, 4in D bakka bu'a. Maaf asitti functionin keenya parameetirii 3 qaba. Asittis kan nuti kennineef parameetirii 3 jechuudha. Argumentii 3. B'n 5 fudhata, C'n 3 fudhata, D'n 4 fudhata jechuudha. Kanaaf by defaultidhaan Python keessatti yoo fakkeenyaaf ammaasitti B'n asitti value tokko illee hin kennineef asirra ammoo 5 jennee kennina jirra waan ta'eef 5 nuti asitti kennineef kun by default B'dhaaf kenname jechuudha. 3 kun C'dhaaf kennama. 4 kun D'dhaaf kennama. Amma fakkeenyaaf asitti 3 fi 3 wal fakkaata. B'n ammoo value hin qabu 5 fudhata jechuudha. D'n ammoo 2 qaba. Asitti kan nuti kennaaf jirru 4. Kanaaf lama inni dure kun 4in update ta'ee bakka bu'aa jechuudha. 4in update ta'ee bakka bu'a. Fakkeenyaaf output isaa yoo waliin hojjechaa deemnu ta'e B'n keenya 5 ta'a jenne 5 ida'uu C'n keenya 3 jenne 8 ta'a. D'n keenya 2 ture 4in bakka bu'a jenne 4 12 ta'a jechuudha. 12 ta'a inni jalqaba outputin isaa 12 ta'a. Inni itti aanu immoo my fun functionin 5 3 qofa kennine. Parameetirii 2 qofa kennine isa lammaffaa kanaaf. Kanaaf 5 fi B'n waliif by defaultidhaan inni 5 kun B'dhaaf kennama. 3 kun ammoo C'dhaaf kennama. D'n value isa duraa san qabata jechuudha. Maaf lameenuma jalqabaati lameen jalqabaaf kenname jechuudha. By default first kam irratti hundaa'a. Isuma jalqaba dhufeef inni jalqabaa kun kenname jechuudha. Kan itti aanu isumatti aanuuf kenname jechuudha. Kanaaf 5 B'dhaaf kennama. 3 ammoo C'dhaaf kenname jechuudha. Kanaaf 5 ida'uu
sadii ida'uu lamaa ta'a jechuudha. Diin keenya lamaan ta'eef meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechuudha asitti. 5 ida'uu 3 ida'uu lamaa 10 ta'a jechuudha. Isa sadaffaa kanarra yoo dhufnu immoo paarameetirii tokko of kenname. Paarameetiriin tokkochi kenname kun isuma jalqaba dhufeef kenname. Eenyu kan jalqaba dhufe biidha. Biin vaaliyuu siin qabu waan ta'eef biin keenya 5 ta'a, siin ammoo isuma keessa jiru kana fudhata jechuudha. 3 ta'a, diin 2 ta'a jechuudha. Kanaaf 5 ida'uu 3 ida'uu 2 ammallee 10 baasa jechuudha. Irraan goonee kana waliin ilaalu ta'e akkuma argitan 12 10 jechuudha. Isa nuti asitti hojjenneen wal fakkaataa jechuudha outputiin keenya. Amma fakkeenyaaf example isa biraa tokko yoo fudhannee kan ilaallu taate maayifaan jennee kanumatti isuma kana qofa yoo rangoonee yeroo kana amma C fi D'n vaaliyuu ni qaban. B'n garuu vaaliyuu tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf B dirqama asirraa kennuufii qabna. Yoo B kana siif hin kennineef ta'e irra dhiibaasa jechuudha. Maaf B paarameetiriin tokko kan vaaliyuu hin qabne jira. Kanaafuu function is expect one variable nuun jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kana rangoonee ilaallu irra dhiibaasa jechuudha. Sababni isaa variableen tokko it takes at least one argument. Function kun yoo xiqqaate argumentii tokko kennamuufii qaba jechuudha. Argumentii inni tokko value inni tokko jennu kan deebisuun bidhaaf assign ta'a jechuudha. Example isa biraa ammas yoo kan ilaallu ta'e fakkeenyaaf diif jennetti even odd kuni function jedhama. Function kun amma even fi odd lakkoofsa tokko kan adda baasu jechuudha. If x modulus 2 equal with 0 print even. X modulus 2 equal with 0 yoo ta'e kana jechuun modulus jechuun remainder jechuudha. X lama firamee remainderiin isaa 0 yoo ta'e print even lakkoofsichi sun evenidha jechuudha. Yoo else print oddidha. Yoo akkas hin taane immoo lakkoofsichi sun oddii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf even odd jenneetis immoo function calling jedhamanne kun as keessatti paarameetirii tokko kan inni asitti sababni isaa function keenya paarameetirii tokko yookaan argument tokko eegaa jira waan ta'eef kan ta'aniif lameen sun dhufa if lama hiruu lama hafteensaa 0dha. Lama yoo lama illee tokko ga'eeti hafteensaa 0dha. Kanaaf tiruu ta'a jechuudha. Yeroo kana print even nu baasa jechuudha. Taansuudhaan ammoo even odd sadii kennine asitti sadiin dhufa asitti if 3 modulus 2 equal with 0 kana jechuun sadii lamaaf irree hafteensaa walqixa 0dha. Yoo walqixa 0dhaan ka ta'u ta'e yes even baasa yoo ta'an immoo else oddii baasa. Asitti amma sadii yoo lamaa irru hafteensaa tokko walqixa 0 ni ta'a hin ta'u. Kanaafuu if blocking gubbaarra dabre jechuudha. Kanaaf else hojjeta print oddiidha outputiin isaa nu baasa jechuudha. Even 10 amma asitti kennineef 10 kennineef 10 kun ni dhufa asitti 10 hiruu lamaa hafteensaa meeqa ta'a 0dha. 5 geete hafteen 0dha. Kanaaf 0 walqixa 0dha. Himni kun dhugaa waan ta'eef if blocking hojjetame jechuudha. If keessa kan jiru waan hojjetamuuf print eveniin keenya nu baasa jechuudha. Asitti amma 13 kennineef asitti 13 dhufa asii 13 hiruu lama jaageete hafteen tokko. Kanaaf yeroo kana tokko walqixa 0 jechuun false godha. Erga kun false ta'e immoo kan hojjetamuu qabu else jechuudha. Kanaaf print oddii baasa jechuudha. Inni itti aanu immoo torba kan inni fasirraa even oddiin lakkoofsa torba hiruu lama sadi ga'e tokko hafteen. Kanaaf tokko walqixa 0 miti. Kanaaf ifii bira utaalee else hojjete jechuudha. Else print odd. Kanaaf kan nu asitti nu kennu even oddii nu kennu jechuudha outputiin isaa. Fakkeenyaaf rangoonee haa ilaallu isa kana maal akka nu kennu. Kanuma akkasitti even oddii nu kennu jechuudha. Kana fakkaata kan irraan tana qabanne viidiyoo itti aanu ammoo wal arginutti nagaan tura.